Nagaan nagarra caaluu naga waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'ee hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jecha iccitiin jaartii ajjii yookiin immoo bafan gulloo gadi ba'ee jira jechuudha. Innis lafasaa haalasaa hundumayyuu qorannee bira geenyee jirra jedhee ture jechuudha. Se'eedoonii sanarraatidhaan kan ka'e waan baay'ee kan ishiin hojjechaa turte waan baay'eedha hojii ishiin hojjechaa turte akkasumallee giruubillee qabaachuun ishii inni waluu namoota birootaallee akkasuma hangafa yookiin immoo mootii wanticha ishii barsiisu yookiin immoo barsiisaa qabaachuun ishii waan inni olleedha qabaachuu ishiin didduu asiin akkana godhii achiin akkana godhii kanii jedhuuni jedhee jira jechuudha. Kana gidduutti egaa gara manichaa deeme jechuudha. Gara manichaa deemuudhaan dura akka poolisoota qulfii harkaa fuusisee sana booddee immoo qulfiin Se'eedootti kennamee bakka manichaa iddoo ishiin jiraattus immoo baramee akka barandaa wayii irratti wanta walitti xaxxee akka ishiin iddoo sanatti salaatu yookiin immoo bakka isa uumaa kooti yookiin immoo rabbi kooti jetteetti himata ishii himattu sana dhaqee hilaali jechuudha. Sana gidduutti egaa hin naqame yeroo dhaqame jedhamu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ani dhugaa baay'een bu'ee jechuudha. Keessaayyuu yeroo mucaa caaltuu argu sana maaliif abdiin dubbachuu danda'a, Seedoon dubbachuu danda'a, caaltuun dubbachuu dandeessi jechuudha. Mucaan kun garuu waan dubbattu waan beektu waan isaan irratti wal jibba waan isaan irratti akkatti wal dhadheessa waan beektu tokkollee hin qabdu. Garuu yeroo bakka aminaa yookiin immoo bakka irratti hojjetamee irratti shirxaxamee argamtu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Mucaa waggaa 2 hin guunne jechuudha. Wanti cubbuu ishiin hojjette tokkollee osoo hin jiraatiin dhaxxee lafa jechuun amminaa yeroo dhaabbattu lafa firdii yeroo dhaabbattu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa kana gidduutti balbalicha yeroo saqqate wala seenutti suurri abdii jira, suurri caaltuu jira, suurri Se'eedoo jira, suurri mucaa sanaa jira, suurri ishiillee jira, suurri jaartii ajjiillee jira jechuudha. Kana gidduutti egaa eessi qayyii diimaadhaan yookiin immoo iskiriptoo diimaadhaan irratti babarreessiteetti mammaa isaanii irratti yookiin immoo garaa isaanii irratti shaffaxa gooteetti irratti gooteetu mallattoo gaaffii abdii irratti yoo argitanitu ta'e suura irratti mallattoo gaaffii irratti uumteetti jechuudha. Ani garuu viidiyoo sana hin barbaanne fanii asirratti mul'isuu hin barbaanne mallirraa kutee mul'isuu nan barbaadan ture. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkasumallee hin dubbifamu barreeffamni achirra jiru caaltuu chaanal irratti gallakkifamee jira. Warri hin argine yoo jiraatanitu ta'e caaltuu chaanaalee yookiin immoo caaltuu YouTube jedhee jira. Achi jala seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Iskiriptoo diimaadhaan barreeffameera. Barreeffamni irra jijjiira. Egaa akka isaanii bara isaanii akka achaafanidha yookiin immoo akka isaan du'anidha. Maaliif akka ta'e hin beeknu jechuudha. Caaltuu irratti illee akkasuma jechuudha. Omaan irratti gochuu hin dandeessu, omaana gochuu hin dandeessu jettee caaltuun dubbachaa turteetti. Namni jechuun ajjii abbaa manaa isaa irratti hojjate dubartii masaanuu irratti hojjechuu dhaba jechuun in ulfaata jechuudha. Gaashinis hin baranne. Egaa jireenya ishee irrattis kun hojjetamee jira jechuudha. Ishee irrattis hojjetteetti, abdii irrattis hojjetteetti, Seedoo irrattis hojjetteetti, mucattii irrattis hojjettee bakkeetti akkasuma akka nama anani ajaa'iba jechuudha. Maanni sirriitti ilaale malee jalqaba irratti suuraa yeroo argu na dhibe jechuudha. Egaa maammuu ishii harkatti qabattee isheen suuraa kaatee jirti jechuudha. Maammuu jettiin jechuudha muka gogugaadhaan jaarraa 21 keessa jechuudha bara namni fe'ee itti galu yookiin immoo jechuun amma aminni jabaateera. Wantoota garaagaraa kana kan hojjetan jabaateera. Dhaloonni osoo hin beekin miseensa isaanii ta'ee gowwoomsaa keessaayyuu gowwoomsaa qarshiitiin dargaggoonni baay'een gowwoomaa jiru jechuudha. Maaliif rakkina keessaan baa, gidiraa keessaan baa, beela keessaa, daara keessaan baa, bakka kan kana caalu maaltu jira jedhaniitu
arshii agarsiiste seexanni birrii agarsiiste laphee dhaloota baay'ee saabaa jireenya dhaloota baay'ee barbadeessaa jira jechuudha. Asirratti iyyuu waan ani dubbadhu tokko yoo jiraateera ta'e kottu miseensa kanaa taataa kottu kaampaanii akkanaa keessa hojjedhu kottu boruun guddatta haadha gonkolaataa taataa haadha manaa taataa haadha aksoonaa taataa haadha qabeexxessee taataa siin jedhee seexanni si bituun qabu obboleettii koo. Ati yoo hojjatte ati yoo dabqite ati yoo kaatte har'aan miidhamuu har'aan bu'uu dandeessa garuu boru kan milkaa'ee argamu si'idha jechuudha. Kottu warra siin jedhaniin hin naqiin kottu warra siin jedhaniin si waamaniin hin naqiin humna keetii yookiin immoo dabqa keetiin hojjattee nama ta'uu yaali. Sinin jechuun jaaladha egaa ishiin kanarraadhaani hojii dhaabdeetti argatte hojii hojjechaa jirtu akka nama kamiyyuu akka nama xorataa baheetti hojii dhaabdee jirti garaatti hambaadha jetti waan ta'een ta'a jetti garaa keessa suntuun jiru ishiin shira ishii xaxuudhaaf jireenya namaa balleessuudhaafidha. Suurri se'edoo immoo sagaafa yeroo ayyaanaatti natti fakkaate innis jedheera sagaafa ayyaanaatti dhiyoo keessadha jira jechuudha. Inni abdiis maal kanarraa testeeti abdiin duratti dhugaa dubbachuudhaaf jabaa ture viidiyoo isaa otoo seentanii ilaaltanii namni baay'ee jaallata ture har'as illee baay'ee dhumanii jaallatu hordoftoonni isaanii yookiin immoo nuti iyyuu baay'ee ni jaallanna garuu akka kaleessaa miti bakka maalummaan isaa akka kaleessaa miti kun hundumti immoo argitaniitu bakka aminaan xaxameera. Dubartiin lama taatee akka barbaaddetti afaan irratti bantee akka barbaaddetti irratti dubbattee ishiin magartuun sunis akka barbaadde irratti haasoftee jechuudha. Akka barbaadde taate jechuudha. Dubartii kana hundumaa hojjatte immoo akka ishiin baatu maaliif hidhamte jetti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa inni gubee jira jechuudha. Waraqaa sana suura sana hunduma isaayyuu gubeera isa ishiin mataa irratti hidhattullee akkasuma wantoota garaagaraa jechuudha. Qomsaaxiin akka warreen dur warra abaabileedhaan akka itti fayyadamanii qosaa qusuriin kun achi keessa jira ixaanni jira wantoota idaaraa waan ta'ee jira jechuudha. Viidiyoo sana yeroo inni agarsiisu sana hundumayyuu egaa nan guba jedhee jira jechuudha. Garuu yeroo inni suura isaanii itti ibidda qabsiisu inni mul'ata jechuudha. Kun seexana jechuudha. Mootii seexanaa dhugaa dubbachuuf mootii seexanaa waan naman godhin jechuudha. Maaliif osoo kaatanii osoo bakka humna qaban osoo dafqanii buluu danda'anu mootii seexanaa naman godhin rabbi jechuudha. Isayyuu maqaa rabbii dhufti jechuudha. Jechuun maqaan qabu wantichi inni ishee itti amantu isa maqaa dha'uu qabdi malee maqaa rabbi kan jedhamu arraba isheettidhaan waamamuudhumayyuu hin qabu jechuudha. Isa kanadha oman irratti gochuu hin danda'u jedheen egaa mukaan xuxuqqee akkasumallee goota dhugaa dubbachuudhaaf se'edoo jechuudha. Guddaa si galateeffanna. Inni amina hojjetu ammayyuu miliqiini hin bayini. Inna ati gootadhaati jabaadha sodaa tokko malee jechuudha. Dhaqee ani yeroo seexana sodaadhu yeroo seexanni waan godhu jedhee ibidda itti qabsiise jechuudha. Isa kanadha kana osoo ni jedhe osoo viidiyoo kana fuudhee geessee agarsiiseera ta'e poolisotatti umurii ishee guutuu hidhamtee haa hidhamtu jedhan akka gootta haa hidhamtu maaliif jireenya namaa hidhuudhaaf mana namaa diiguudhaaf kan ishiin kaayeffatte achi keessatti immoo jechuudha. Barreeffama ishiin barreessite keessatti Sumayyaa kan jedhamu adda bahee jira adda bahee kan ishee bichaatu beekama jechuudha. Maqaa isaaniillee irratti barreessitee moggaasta akka isaan walitti hin deebine akka isaan rakkachaafaniif illee hojjetteetti jechuudha. Kanadha aminatti dabarsee eenyuma isaaniiyyuu kennu maaliif namni kan hojii ofii argata malee kan hojii ofiitiin halaa oma nama gochuu hin danda'u. Ishiin bakka ani hojii kun hojjetadha eessatti iyyuu na arguu hin dandeessan lafa kamitti iyyuu na arguu hin dandeessan jettee dhaadachaa osoo jirtu osoo dhaadachaa jirtu jechuudha. Osoo akka aboodhaan dubbachaa jirtu jalaa karaatti hafe jechuudha. Kanaaf diinni yeroof lafa dhiita siniin jechuun jaaladha. Egaa isa kanadha egaa waaqayyo mucaa sanas dhugaa bakka ishiin jirtu baasee mucaa sanas immoo gara akka amantii isaanitti gara sheekaa geessanii waan hundumaaniyyuu bakka ilaalamuu qabdi mucaan suni. Dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisaa baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Namni sila dhalee yookiin sila haadha ta'eedhaaf miti miidhama namaa yookiin immoo miidhama walii kan beeku ta'uun qabu ture dhugaa dubbachuudhaaf.
ta'uun qabu ture wanta warri gurguddaa hojjetaniidhaani xiqqoon kun duudaan kun rakkachuun qabdu turte taasifameera bakka amma gochuun hin danda'amu sabiraanis immoo ajjinis immoo gara biraa akka hin ilaalinatti fakkaate xiyyatti gootetti liphi wanni way akka liphi qirsi wayitti gootetti xiyya asii olitti qabdi jechuudha. Isallee bakka akka inni jaanjeelli bakka ishii malee argitan toota viidiyoo irratti ishii raggarbee jiraachuu hin danda'u. Ishii dhana lama naataateetti ani baay'eetti naataateetti bakka waa ishiin dubbatiin dubbachaa ture dhaadachaa fi ture isa dura caaltuudhaan iyyuu bakka ishee ofirraa baasnee maal taane jedhu sana amma keessa garuu ishiidhaaf iyyuu ishii maqaa ishiin dhayina ishiidhaan gargarbee jiraachuu hin danda'u jedhee dhaadachaa ture jechuudha dubbachaa ture jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo kana itti agarsiisee jechuudha umurishi guutuu achi taatuuf turte jechuudha aanyaattu amma nama rakkiste argitu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha keessaayyuu jechuudha daftee hiikamuu qabdu yoo hiikamtellee daftee hiikamuu qabdu bakka daalachooftii achitti namummaa buusuu qabdi galmee dhugootaa dhoksitee galmee sobaa ol baastee mul'iste jechuudha ishii haala dhalte boochiste jechuudha. Namni mee walii galeen jiraata tokkoomeen jiraata dhufte miti itti dhufte miti ajitti heerumte miti bakka calli jettee teessee maaltu mee dubartii jalqaba abbaa manaa ishiidhaa fi haadha manaa taate gidduu seentee xaxaa kana hunduma xaxxee ishiin baazawee kan durbarteedha asirratti jalqabde osoo hin taane waan ta'e gooteetti kaleessuma kan leenjite kaleessuma kan barteedha. Asa kanadha an akka kootti jechuudha viidiyoon kun mootummaatti agarsiifamee jechuudha miseensa ishii yookiin immoo giruuppii akka ishiin lafallaftee baaftee isaan illee seeratti dhiyaatan namni biraayyuu miidhamuu danda'a jechuudha oromoon biraayyuu miidhamuu danda'a jechuudha isaan gooma jechuudha miseensota baay'ee qabaachuu danda'u malee qobaashii kana goote jechuun bafusum hin danda'amu qobaashiin hojjettu elaa magartuu waan shakkaan jira dhugaa dubbachuuf magartuu waan shakkaan jira baay'ee jechuudha. Innaa isa kana siniin jechuun jaaladha maaliif yoo jetteetu ta'e qobaashii akkamittiin hojjenne qaalluun qobaa isaan dalagu kan nama ajaa'ibu qaalluun qobaa isaan dalagu dibbee kan rukutu jira buna kan danfisu jira akkasumallee wantoota garaagaraa xaarqii kan jedhamu kan qopheessu jira kan jalaa ennaanni achi wanta baay'ee hojjetu shakak wanta akkasiinaa godhu kan jalaa morma dha'u jira jechuudha. Ana argeera dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha jechuun xinqata jedhanii waggaa waggaatti maqaa isaa dha'uun barbaadu waggaa waggaatti bakkeen deemamu jira. Nurra baay'ee fagaata ture ani warreen gurguddaa faanaan deeman ture beektuuna yeroo sanatti jechuudha inni dibbee rukutu ni jira inni farda qaalluu sanaa harkisu ni jira. Achi immoo deebi'ee immoo jechuudha kanii akka xabalaa wayii naannesseetti naqu jira akka iddoo maadaraa yookiin immoo ibsaa iddoo gubaan sanatti naqu ni jira kun hundumtiyyuu ni jira kan bokkisu jira jechuudha kan ililchu jira jechuudha kanaafiyyuu ishiin qobaashii miti icciitiin ishiin hojjechaa jirtu kun hundi gadi ba'aa jira maaliif maqaan sumayyaa akka achirratti barreeffame maaliif abdii irratti akka hojjetame maaliif caaltuu maaliif mucaashii irratti hundumti isaayyuu gadi ba'uu qaba jechuudha tokko tokko odeessuu qabdi indhoosina viidiyoo kana sirratti agarsiisan dhaamsa gootiidha siniin jechuun jaaladhaa egaa maatii koo eebbifamaa shaaloom.